giddugala leenjii komaandoo fi humna qilleensaa bilaatteetti komaandoowwan leenji'aa turan bakka ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad argamanitti eebbifaman. Saganticha irratti ergaa kan dabarsan Itaamaajoor Shuumiin raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa tarsiimoo waraanaa ittisaa ijaaruu irratti hundaa'uun humni waraanaa ammayyaa ijaaramee jira jedhan. Itoophiyaan humna ishee eeguu fi baraaruu waraana cimaa fi ammayyaa ijaaruu dandeesseettis jedhan. Raayyaan ittisa biyyaas gaachana biyyaa ta'uun teeknooloojii ammayyaatti fayyadamee ogummaa fi saayinsii waraanaa gonfateen biyya isaa ejjennoo cimaan tajaajilaa jira jedhan. በመከላከያ ሰራዊት የግንባታ ስትራቴጂ መሰረት እየሰራን ያለነው ስራ ፕሮፌሽናል ሰራዊት መገንባት ነው። bu'uura tarsiimoo ijaarsa raayyaa ittisa biyyaa irratti hojiin hojjechaa jirru loltuu ogummaa gonfate ga'umsuudha. Kana jechuun birmadummaa biyyaaf da'oosa dhumaa kan ta'e jechuudha. Loltuu ogeessa jechuun ilaalcha amantii sabummaaf ilaalcha siyaasaa kamirraa bilisa ta'e Itoophiyaa badisarraa oolchuuf eeguuf qofa irratti kan xiyyeeffatedha. Loltuu ogummaa loltummaan badhaadhe hidhannoo teeknooloojii ammayyaa kan hidhate saayinsii waraanaa gahaa kan gonfate ijaaraa jirra jechuudha. Akkasumas waraanni ittisa biyyaa birmaduu fi dallaa abbaa biyyummaa Itoophiyaa isa dhumaa ta'us ibsaniiru. የአየር ወለድና የኮማንዶ እዝ በእጅጉ ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶት በአደረጃጀቱ እንዲሰፋ ስልጠናው ጥልቅ ስር ነቀል እና የምንፈልገውን አይነት ፕሮፌሽናል ሰራዊት የሚገነባ እንዲሆን በማድረግ ኮማንዶን ሁምነ ቅሌንሳ ጥየፈኖን አዳት ከነሜ ኢጃራምኒሳ በለቴ ሌንጂ ገዲ ፈጎፍ ናሙሶ ጉማን በርባዱን ገልቴወን በርባችሰን ሁንዳን ኢጃራማ ጅሩፊ ሆጂ በላን እረት ሆጀተማ ካንጅሩዳ humni waraana qilleensarraa kun dirooniin samiirraa akkuma jiru kun ammoo diroonii lafarraati. Kana qofa otoo hin taane birmattoota guyyaa rakkoof warra abiddaan qoramee ba'e sanarra darbee warra biyya boonsu ta'anii akka ba'an ijaarsa cimaa ijaaraa turreerra. Kanaaf ijaarsi raayyaa ittisa biyyaa cimee akka itti fufuuf Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa mirkaneessaniiru.